Mana tokko keessaa bakka maal koo. Jaalaltiin ni jirti. Inni jechuun kaa mana tokko keessa isin maarree jennaan waan addufan. Maaltu si dhufe? Agashiti amma kummaan feetee amma alaa kullee waan takka sitti himu. Akkaatamma anaaf feetii wal bira geenyu bichiin barbaadan. An feetu ishii midiita biraatillee ana gubbaa hin dabaladhu afur fuudhiyu. Akkam godhuuf ati karaa nagaa deemuuf taatamu waa wayii addeetta. Anatti natti. Sira yaadde qabde moo karaa nagaa deemuuf? Akkama gaa jettu fakkeenyaaf naan kenna. Anuma wal bira haa ga'u jettee yoo na wal bira geette amma waan biraa yaaduutti barbaadde moo akkamii waan jiru natti himete? Waan biraa maaliin yaadetteeti? Ani sirratti waa yaade taanaan ifirratti waa yaade bara. Akkoo jara irratti waa yaaddeetta? Taan fuudhusan. Jararraayis guddaa hin qabu. Jarrinis jechuun jarri fakkeenyaaf ammaati jaarsa isaaniiti. Anaafis jaarsa kiyya. Ilmoon isaan dalaaf. Ilmoon an daluuf obboleessa taati. Anaaf takka. Akkasuma akkasii miti. Isaanis hin miidhaan. Sumaan qabadda malee. Laal jechuun amma ati si wanta akka hin ati galaafata. Ani yoo isa bira gee akka itti isa qabuun beekaa jaara ajaa'iba kennaa fi waan takkaan beekin kennaa fi jechuu siiti malee ati shakkii biraa waan biraan seen qaba. Ani hin dhiisu jechuudha. Ara wallaahi waan takka dhageessa ilmi namaa tokko araada wala mana ni beekta. Masaanuma sanuun dhiisu hin jenne ati lubbuyyee. Bakka haa dirqama ta'e ammi kun amma. Dirqama ta'e bara. Kun dirqama ta'e amma araa kulli asuma bira dhufuudha. Jaalannaan jaalala dhugaanaaf qabannaan. Akuno gurraattii tana enna makkanaati siif hin taa'ami. Magaala bunaati. Bunaa bar. Itti mika huumoo. Jechuun ani bakki garaa kiyya keessaa mallee qirrina jedhaa jiru isin achirraa suuraa akkasii wal dhungatan san balleessuu dhabuu isii ammalleedha. Isuma santu. Wayyaa rabbii qayyoo. Dandooma suuraa sanii yaasaa arboo shiriinsaa si maaluma ta'e. Iloo kaleessa balleessi waliin jenne maa balleessuu dhabde hangamma. Duuba sun suuradha wayi onnee taate ati bakka sun suuradha onnee isii keessas qofa jira maal goota waan bira. Lubbuyyee. Maalitti amana onnee kisii keessaa. Dumaashi. Suuraa inni kanatti haraa dhibbata kanaan garafaa oolu tana garsiisisa. Yoo suuraan tun dila kana hammeenya qabaatte haasi garsiisu laalimee ammumaa hundaa. Garsiisaati kiyya akkamiin kun. Si garsiisu suuraa san. Na garsiisi kaa. Wallahi suuraa kana yoo agarte atiyyuu nu murteessita laalni murteessita. Belleessa naan jenne. Waan jettan. Oyiga ilaalaami. Ilaa har'a keessaa belleessitee dhufteetti. Si ani ka jedhu namni asiin dura jaala barate akkam ta'u wal dhungatuun qabanii. Namaa jechuudha. Dhageeffadhu sagaleellee. Inuma dhageeffadhu. Suuraa kana laata. Miira keessa na kan qaban irratti yaaduun qabu waan kana. Inna ati jechuun amma kumaadha kun duraan jaalallee isiiti rakkoo maalii qabaree? Maa jaalallee afaan jala seenee akkas jedha irraa balleessuu didde. Inna akkam ta'uu qaba akkam ta'uu qaba xiyyu miira ta'uu qaba namni tokko yoo wal jaata akkanuma wal dhungata akka biraan laal waan jedhu dhageeffadhu. Iga xiyya keessa jaalala keetti jira. Sammuu xiyya keessa laayifa jida barsinee jira. Onni xiyya keessa bootaa guddoo qabda. Riba xiyya keessa niyaateeti jira. Jiru xiyya keessa ati jira. Bakka tiktookii ishee dabaa gaddeessu. Anoo eessaan jiruu isii keessa seenere. Jiruu isii keessa dhiiga isii keessa waa hunda isii keessa jira. Yaa aboo ati huumoo lixi. Ati boruu jireenya kiyya ana jiraata ati nafaan hin jiraattu. Dhagaye maal jechu kun lubbuyyee. Dhiiga isaa keessa dhiiga hoo. Waan dabareemi waan dabareemi. Waan dabare jenneemi wanni kun bakka taa'ee jira. Maa isinuu deebinaa deebisti kan irraa dubbattu akkanatti ati hin tashamaa qaqne wayii ati nafaan hin jiraatta. Kaleessitti nimne huumoo. Dabran jenne bakka walullee. Ankaasiin jeen in kaasaan an jetti kaleessa an kaasaan. Waan dabare kaakun seenadha haa taa'u maal goota. Lubbuyyee.
Lubbuyyee. Yaada gada Yaadaan deemini kootu. Anuu akkasitti miira keessa gale. Kootu yaadini. Yaadin. Jechuun kaleessa man kaasanaan jette beekta. Ni yaadin. Garuu akkuma si dhagaame kana na dhagaame. Keessattuu kana yoo laalu. Wajjin haa jiraannu amma jiru. Waa inni jedhu. Addaan nu baasini wadarratti deenya. Addaan nu baasini. Addaan bahii ati bakka lamatti. Dhugaa jarlachuu jaalala beekti ijoollee maashaallah. Addaan bahii ati bakka cidee islaamu. Wallah jaalala beekti. Dumaashi. Nuti as deebi qaama taate. Waan mee dubbadhu akkasitti ol qabiit akka duratti itti dubbadhu dumaashi. Ni atti hin dhagamu wanti kun. Lubbuyyee. Kun namatti tola ayyuu aslan maal rakkoo qaba jechuun sillee soo sibira keettee akkam. Laal. Waan inni dhageettaa? Intolo badeetii bakka adeemsa kaalubbu khatare. Mee laali mee. Akkaana waan jiru bakka adeemsa kaalubbu nurraa adeemsa kaa waan ta'u nurraa qabee. Mati nurraa qabee kan kaa bakka. Garaan kee jabaale. Niisi kaa bakka kun waan taree amma jechuun kun waan dabre seenadha namni waan akkana akkamii balleessa. Boqallixii shama buko anaaf isin hin haasofna waan keenya anaaf isin beeka ati fuulan gureetillee kasal harbaqa dhagayeeti. Lubbuyyee. Laanaan jedhaa jira godha dhageeffadhu ati fati ina. Ana waan tokko waan. Yaani waan kiyyaaf isii dhufu na haa deebistu. Hanqaleessa fati jedhee. Mee dhageessitu. Waan duraallee yoo ta'e madaa qaba gaafa kana argu ana waan na dhagahama maal jechuudha ati afaan ati ni dhageessa aburdaalla dhagee lubbuyyee kuni wanti akkanaa kun kaleessa hin kaasna waliin jenne ati illee xiyya taate maal dhagee asirra ina dhageeffadhu darbataan kun gaddeebisi sitti hima waadaan kun odumaashin ajirti wanti nutti kalee walii galle aboo aniin tun jaalatamee jira jaaladhee jira waan dabre hin kaasnu